Ayyee kan Abdulaziz ilaalame. Yaaliin bareedaadha yaaliin. Wanti fakkaata. Mee agarsiisee. Bineensa akka jedhanii bara arabaa keessa hin ta'u. Daawwattoota keenya kan Abdulaziz kaasee kan leenca. Mee rabbumaa jira kun amma leenca fakkaata. Wanni fakkaata. Bineensa lafarra hin jirre wayii. Baay'ee. Bineensa kana yaa'ii dinosoota jettee waan tolchuu danda'u nutti fakkaatu. Bineensa akkanaa. Kun uumameetu hin jiru bineensa akkanaa hin jiru. Isaa sanobootis nama fakkaata. Kan argitu korma laal. Mara hormi akkanaa isa jira. Laal gaabo. Hormi fuula guddaa isa jira. Manaa maas dhufa laal. Hormi isaa akka guddatee isa jira. Halkan ejjuun as dhufa beeki. Yaa bosi. Akkuma argitan kana daawwattoota keenya leenci akkana jira. Leenci akkana hin jiru. Garuu kiyyatu itti dhiyaatu. Aayila kiyyaati wanni ati barbaadde wanta kaan naan galini. Wanni ati barbaadde daawwattoonni achi keessaas baanii leenci kana hin jiru akkas hin jaamfete. Hin jiru ka. Leenci akkana hin jiru. Kun leencaa humiti. Maamannuu kanam leenci hidhii qabaa jira kennan. Hidhii miti barsuuni. Afaan isaati bal'aan. Saanaa keessa kaa'ee. Ishi maamannuu Abdulaziz kana maal jettan? Mee maamannuu kuni maal si fakkaata si kan ilaaltu? Kun isuma na fakkaata kun. Waanidha. Ani isa kana silaa waan inni fakkaatu sitti ni hima. Garuu bakka kanatti ni himuu fedhin. Waan inni fakkaatu sitti ni hima jilaan. Abdulaziz halkan agartu kana fakkaata. Maqaa dhoofamaa si nafti. Miila duuba kanaallee miila tokko qaba. Duraanillee miila tokko qaba. Miilli tokko duubaanillee miila tokko qaba. Jidduu kana waan inni qabu waan isaan hin galle. Dhiisi fakkaata kun ofuma kaase dhiisi. Salfiidha kun. Murtii hordoftoota dhiisneerra.